بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إجا والتدي بنجرة سجنتا دربي كيستي لكوز رشنالي تكا راجرة قدا كنمو قدا راجرة تكا وانجد وي متدري دربي كيستي إيالف إلى اللي جرة لكوز رشنالي والمدال تسو ولين مدالو كجدو tokko tuqaa lama tuqaa tokko jalatti ilaallee jirra. Ammas isumaan kan wal qabatu tokko tuqaa lama lakkoofsa raashinaali tartiibessuu ka jedhu kan duraa wal madaalchisuudha. Waliin madaalu ka ammaa immoo tartiibessuu. lakkoofsota raashinaalii tartiibessuu. Barnoota armaan dura baratte keessatti lakkoofsota intijaraa xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti tartiibessuu ilaaltee jirta. Amma immoo lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuu xiqqaa irraa gara guddaa yookiin guddaa irraa gara xiqqaa tartiiba kaa'uu ta'a jedha. Gocha tokko tuqaa afur lakkoofsota 47 53 18 22 34 hanga dhuma xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessedha. Gocha tokko tuqaa afur gaafii tokkoffaa salphaadha isa utaalla. Gaafii lammaffaa lakkoofsa 2 11 negatiiva 7 0 5 negatiiva 8 lakkoofsa irratti fayyadamuun tartiibessi jedha. Gaafii lammaffaa isiin tunis salphaadha. 0 as jirti 5 naannoo kana yoo taate tartiibessuudhaaf malee sararri kun kan sirnaan kaa'ame miti akkasitti haa hubatamu. 5 as jira dhiifama 5 dura 2 naannoo kana jira 5 itti aana 11 jechuudha. kan booda gama as aanu kanaan 7 negatiiva 7 negatiiva 8 negatiiva 13 0 gaafii sadaffaa gabatee armaan gadii gammachuu barataan jedhamu gosa barumsa 5 qormaata fudhatee qabxii argate mul'isa. Gammachuun gosa muuziqaa qabxii olaanaa fide. Tartiiba isaaniitiin barreessi. Tokko qabxii. Gaafii sadaffaa kanarratti afaan Oromoo kana meeqa keessaa akkas argate 40 keessaa isa kana 35 keessaa isa herregaa ammoo 40 keessaa afaan Amaaraa
35 keessa saayinsii waliigalaa 45 keessa. Egaa tartiibaan wanta kana kaa'uudhaaf 1 2 3 4 5 walumaa galatti gosa barnoota 5ti kan inni fudhate. Kaalkuleetara fayyadamna. 34 hiruu 40 0.85 28 hiruu 35 0.8 35 hiruu 40 0.875 27 hiruu 35 0.7 tokko akkas jedha. waan itti fufayiiti torba tokko jedhee itti fufa. kan itti aanu 40 hiruu 45 0.888 kanaafuu qabxiin ol'aanaan inni galmeesse gosa barnootaa kamidha? Saayinsii waliigalaa. Saayinsii waliigalaa tokkoffaadha. lammaffaa irratti herreega. sadaffaa irratti afaan oromoo. afuraffaa irratti afaan ingilizii. shanaffaa irratti fi xumura irratti afaan amaaraa. saayinsii waliigalaa irratti 0.888 jedha itti fufa. herreega irratti 0.0875 afaan oromoo 0.85 afaan ingilizii 0.8 afaan amaaraa 0.714 waa wahii jedha akkasitti fufa. kan saayinsii kanarratti 8 tanatu irra deddeebi'ee dhufa jechuudha. kanaaf irra guddaa ta'e. wanti hammattuu keessatti gaaffii sadaffaa irratti hammattuu keessattis kaa'ame isuma kana tokko qabxii gosa barnoota irratti argate baay'ina gaaffilee gosa barnootichaatiif hiruun kaa'e jedha. saniif akkana ta'e jechuudha qabxiin isaa. gaaffii afuraffaa lakkoofsa raashinaalii armaan gadii guddaa irraa gara xiqqaa tartiibessi jedha. hiruudhaan karaan salphaan 1 irra 3 5 irra 4 2 irra 3 karaalee hanga 3 akkas tarreessinee jirra. inni yeroo baay'ee kan fayyadu firaashinii yookiin immoo lakkoofsa lama yoo ta'u ta'e fakkeenyaaf 1 irra 3 fi 5 irra 4 keessaa kamtu irra guddaadha jedhamne yoo gaafatamne qaxxaamura baay'isuu hin dandeenya. 1 baay'isuu 4 iddoo duwwaa 3 baay'isuu 5
afur iddoo duwwaa 15. Kanaafuu 15 afur irra xiqqaa 15ti. Kana jechuun tokko irra 3 irra xiqqaa 5 irra 4 ta'a jechuudha. Yoo lakkoofsi akka ammaa kana hedduu ta'e garuu mala deesimaatti jijjiiruudhaan argachuu hin dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf tokko irra 3 jechuun tokko hiruu 3 0.3 5 hiruu 4 1.2 5 2 irra 3 0.6 jedhaa itti fufa. 5 hiruu 7 5 hiruu 7 0.714 egaa akkas jennee jirra. Amma gabaabumatti gaafilee afran kana furmaata yoo kenneef kunillee haaluma kanaan dalagama jechuudha. Lakkoofsi tokko 0.3 fi 1.25 jidduu kamtu irra guddaadha yoo jedhamne, lakkoofsi kun duraan dursinee kan ilaaluu dandeenyu tuqaa dura ka jiru ilaalla dursine. Inni tokko immoo 0 kamtu irra guddaadha ka jiru ilaalla. Kanaaf yeroo kana ilaallu asii 0 jira, asitti immoo tokkotu jira. Tokko irra guddaa waan ta'eef irra guddaadha kaas. Booda haga fedhe guddaa yookiin xiqqaa haa ta'u inni ilaalamu jechuudha. Kan 0 asii ilaalla jechuudha jalqaba irratti. Kan itti aanu 0.66 fi 0.33 kamtu irra guddaadha jedhamne yoo gaafatamne, ammas mana tokkee ilaalla jechuudha. Mana tokkee ilaalla. Mana tokkee ilaallu lachuu wal fakkaatan. San booda kan qabnu gara deesimaalii seennachi mana tokkoffaa jennaani. Mana tokkoffaa yoo ilaallu 6tu jira, as bira 3 jira. 6 irra guddaa 3 waan ta'eef kallattiima 0.66 ka'u kanatu caala jechuu arganna. Egaa gaafii afuraffaa haala kanaan bira dabarra. Lakkoofsa raashinaalii armaan gadii xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibessi jedha. Gaafii lakkoofsa 5 irratti kan 4 guddaa irraa jedha. Kan 5 ammoo xiqqaa irraa gara guddaa jedha. Inni homa tokko akkuma gaafii afuraffaa sanitti hojjetame jechuudha. As keessaa lakkoofsi irra xiqqaa kan dhumarra galu negatiiva 2 irra 3ti. Sababni isaas waan negatiiva ta'eef jechuudha. Hundaa haala deesimaal jijjiiruudhaan tartiibessuun ni danda'ama. Gilgaala asumaan ilaalla. Gilgaala 1.5 lakkoofsota intijarii 3 negatiiva 3 fi 5 gidduutti argaman hunda tartiibaan barreessi jedha. Gaafii tokkoffaa lakkoofsa intijara akkuma tanaan dura jechuuf ilaalle 0 dabalatee lakkoofsa poozitiivaa hundaa garanaas lakkoofsa negatiivaa jechuudha. As biraan negatiiva 3 qabna. Gamas aanuun 5 qabna. Lakkoofsa as jidduu jiru hunda tartiibaan barreessi intijara ka ta'e jechuudha. 0 naannoo kanaa qabnaa jennu. Zero tokko
afur. Tokko, lama, sadii, afur. Negatiiva tokko, negatiiva lama. Egaa gabaabumatti lakkoofsi intijaaraa jidduu 5 fi negatiiva 3 jidduu jiru negatiiva 2, negatiiva 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dhiifama 5 dabalatu. Isaan kanatu jidduu kanneen jira jechuudha. Gaafii lammaffaa. Lakkoofsa raashinaal 3 fi 4 gidduutti argaman 4 tartiibaan barreessi. 3 fi 5 gidduutti kan argaman 4 tartiibaan barreessi. As biratti 3 qabna, as biratti 5 qabna. Jidduu isaaniitti kan argaman 4 raashinaalii barreessina beeki. As jidduu jara lamaanii 4tu jira. Raashinaalii kamuu galchuu hin dandeenya. 3 eda'u 4 irra 2 qixa ta'a 7 irra 2. As biratti 7 irra 2 hin qabna. 4 eda'u 5 irra 2 qixa ta'a 9 irra 2. As biratti 9 irra 2 hin qabna. Hayyee. Afur eda'u 9 irra 2 qixa ta'a. Kan gubbaa qofa walitti yoo edaanu 2 asii qabna. 8 eda'u 9 irra 2 qixa ta'a. Kan gubbaa 9 fi 8 17 irra 2 irra 2. 17 irra 2 bahool irra 2 yoo ta'e 17 irra 2 hiruu 4 eda'u 9 irra 2 irra 2 qixa ta'a. 4 irra 2 jechuun haawaxaa 2 fudhanne 8 eda'u 9 irra bahool over 2 goona. 17 irra 2 hiruu 2 jechuun 17 irra 2 baay'isuu 1 irra 2 ta'a. Qixa ta'a 17 irra 4. Kanaafuu jidduu kanatti 17 irra 4. Egaa gaafii gaafatamni deebisuudhaaf 3 fi 5 jidduutti kan argaman 7 irra 2 4 17 irra 4 9 irra 2. Isaan kun isaan muraasa jechuudhaaf kan gaafatamnedha. Egaa sagantaan gilgaalleettoonni gaafii 2 qofa qabdi. Isii asuma irratti goolabna. Mata duree itti aanu sagantaa itti aanu irratti ilaalla. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa.